Akkam jirtu nagaa fayyaa nageenya keessanii eegama. Har'a sadaffaaf isa dhumaa hojii barbaadu keessatti dhimmoota gurguddoo lamaan wal agarra. Kunis CV qopheessuu fi akkasumas immoo application letter yookaan immoo xalayaa iyyataa qopheessuun wal qabatee kan waliin turru ta'a jechuudha. Egaa xalayaa kunniin wanta baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaa ta'an keessaa maaliif xalayaa jechuun kan yookaan CV keenya jechuun kan bakka nu bu'ee waa'ee keenya bakka sanatti nu ibsu waan ta'eef inni kun sirnaan yookaan sirriitti qophaa'uun irra jiraata jechuudha. Kanaaf kana yommuu qopheessinu xiyyeeffannoo guddootiin hojjetamuu akka qabu ibsuu barbaada. Egaa CV'n dura application letteriitu sirriitti qophaa'uu qaba. Application letteriin keenya waan qabatu keessaa inni jalqaba guyyaadha. Guyyaa ni barreessina. Guyyaa isaa gara harka mirgaa caafee harka mirgaatiitti keenya. Itti aansinee maqaa guutuu fi teessoo dhaabbata nu qaxaruuti. Adaamaatti yoo jiraate maqaa dhoofnee jalatti Adaamaa, Finfinnee yoo jiraate gubbaarratti barreessinee jalatti Finfinnee jennee barreessine jechuudha. Haala kanaan dhimma kana qopheessina jechuudha. Dhimmi keenya maal inni maalirratti qopheessina waan jedhu san sabjektii isaa dhimma kana yookaan immoo hojii barbaachuudha yookaan iddoo kanarratti iyyata galfachuudha yookaan immoo qacarriidha jennee gabaabsinee barreessina. Erga isa sana keenya booddee gama nageenyaatti aanuusaa Dear or Sir Ekale jennee Dear Sir or Madam jennee eegalla. Gara barreessuutti deemna. Yommuu barreessinu barreeffamni keenya qaama gurguddaa sadii of keessatti qabata. Inni tokko seensaa, inni lammataan ijoo dubbiitii yookaan qabiyyee walakkaa keessatti argamu guddicha. Inni sadaffaan kan cuunfinsaati yookaan closing'dha. Introduction keessatti yookaan gama seensaatiitti irra caalaatti iyyata sana eessatti akka argine, iyyanni keenya sun maal irratti akka xiyyeeffatu gabaabsine iyyata sana eessatti akka argine fi bakka kamirratti iyyachuu akka barbaannu gabaabsinee kan keessatti keenyu ta'a. Kutaan lammaffaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e immoo sadarkaa barnootaa maaliin akka eebbifamne, yuunivarsiitii kamirraa, yoo qabxii maaliitiin akka eebbifamne sirriitti bakka itti ibsinudha. Kanaatiin ala immoo riisarchii yommuu hojjennu mata duree maalirratti akka hojjenne, qofa osoo hin ta'in qabxiin sanarratti arganne maal akka ta'e keenya. Nama haaraa yoo ta'e muuxannoon hin jiraatu. Nama mootuu hojii qabaate yoo ta'e immoo muuxannoo hojii sana keessatti qabu waggaa meeqaf akka hojjete kaa'uu danda'a. Barataallee yoo ta'e horii adda addaa keessa fakkeenyaaf student council keessa ta'uu danda'a. Bakka adda addaatti waan hirmaate san akka muuxannoo isaatiitti galfata. Inni dhumaa kan cufaati. Bakka itti cufnu jechuudha. Bakka itti cufnu sanarratti dhuma irratti jechuudha. Wanti nuti keenyu tokko jira. Kunis maal inni wanta keessa keenyatti hawwinu jechuudha. Nama akkamii akka taane gabaabsinee ibsa. Nama amanamaa ta'uu keenya, nama commitmentii professionally akka taane waan akkas jennee eeruu keenya kennina jechuudha. Dhumarra nageenyaan cufa best regardless with regardless sincerely jennee akkasitti iyyata keenya cufna jechuudha. Kanaaf inni yeroo dhumarra mallattoo keenya mallatteessinee maqaa keenya barreessinee maqaa keenya jalatti teessoo keenya, lakkoofsa bilbilaa keenya yookaan iimeelii keenya barreessinee cufna jechuudha. Inni kun appilikeeshinii keenya. Egaa job appilikeeshinii kana yommuu barreessinu wantoonni nuti irratti xiyyeeffachuu qabnuu fi yeroo hedduu of eeggannoo barbaadanii fi namni si dogoggoru jira. Inni jalqabaa maal inni naannoo kanatti wanti nuti irratti wanti gochuu qabnu dagachuu hin qabne yommuu galchinu tokkoffaa gubbaarra gochuu qabna.
jala gochuun qabu jechuudha. Dokumentii hundaa ol kan jiru isa waa'ee keenya gabaabsee kan ibsu isa waan ta'eef. Lammaffaa irratti poozishinii maalirratti ibsina? Maalirratti iyyanna? Muuxannoon keenya maali yookaan dandeettiin keenya maalinni waan jedhu sana ifatti kaa'uu dagachuu hin qabnu. Akkasuma immoo waa'ee keenya, waa'ee keessa keenya jiru kana sirriitti ilaaluun yookaan ibsuun barbaachisa. Kan birootiin hanga danda'ameen cover leetarii kana yookaan application leetarii kana waa'ee keenya kan ibsu oduu ta'e kan nama oduu fayyadamuu baannee filatama. Maaliif achi keessa miirri jiru kan nama biraati as kan jiru yoo taane garaagarummaan sun dhiibbaa inni qabu jira waan ta'eef kana sirriitti xiinxaluun yookaan ilaaluun nurraa eegama jechuudha. Inni biroo yommuu waan sana qopheessinu immoo dogoggorri qubeessaa, dogoggorri seerlugaa, gurguddeessaa waan akkasii sun akka hin jiraanne sirriitti eeggachuu qabna jechuudha. Xiyyeeffannoo guddoon barreessuu qabna. Maaliif namni dogoggora xixiqqoo waan kana keessatti yoo arge ammumaatiin tilmaama nuuf qabu gadi buusa jechuudha. Kanaaf kana beeknee hanga dandeenyeen of eeggannoo guddaan hojjechuun irraa eegamaa waan jedhu kana kaasuu barbaada. Gama birootiin yommuu barreessinu font saayiziinsaa akkasuma font taayipiinsaa noormaal ta'uu danda'u qabaata. Font saayiziinsaa 12 yoo ta'e gahaadha. Baay'ee baay'achuus xiqqaachuus hin qabu. Barreeffamni keenya fuula tokko irratti yoo dhume ni jaallatama. Maaliif qaamni muqaxaru suni xalayaa nama hedduutti dubbisa. Iyyata nama hedduutti dubbisa jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti dubbisee hubachuuf akka gargaaru fuula tokko irratti yoo dhume gaarii ta'a waan ta'eef kanarratti sirriitti of eeggannaa gochuu danda'u qabaanna. Kanaatiin dabalatatti immoo qalama yommuu mallatteessinu qalama diimaatiin mallatteessuun qabnu, qalama cuquliisaatiin akka barreessuu qabnu sirriitti hubachuu qabna. Gama birootiin erga iyyannee booda koppii keenya gatuu hin qabnu. Koppii mana hojii sanatti iyyannee qabachuun nurraa eegama. Gama birootiin application leetarii keenya dursinee barreessuu hin qabnu. Akkuma reef jennee nama birootirraa garagalchuu odoo hin taane akkuma hojiin suni dhufee haala amala hojii saniitiin wal fakkaatuun barreessuun yookaan qopheeffachuun nurraa eegama jechuudha. Inni lamaffaan kaarikulam viiteedha yookaan CV isa commonly jennuudha. Inni kun gaawaa hedduu of keessatti qabata. Sana keessaa inni tokko personal backgroundii keenya, maqaa keenya hanga akaakayyutti, saala keenya, umurii keenya, eessatti akka dhalanne, bara kam akka dhalanne, haala fuudhaa heerumaa keenya, fuudhee waan akkasii sana akka keessatti galchinuudha. Inni biroo career goal keenya maalinni, maal gochuu barbaanna, maal hojjechuu barbaanna, ogummaa ittiin leenjiniin saniin waan jedhu sana kaa'uudha. Inni biraa work experience yoo qabaanne muuxannoo hojii keenya waggaa meeqaaf maal fa'aa akka hojjenne ifatti kaa'uu barbaachisa. Asirratti muuxannoo hojii yoo keenya mana hojii garaagaraa keessatti hojjechuu mala. Mana hojii garaagaraa keessatti yommuu hojjennu mana hojii garaagaraa sana keessatti wanni nuti hojjenne maal inni waan jedhu sana ifatti kaa'uun nurraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko bakka 3 hojjete mana 3 hojii garaagaraa hojjechuu danda'a. Kanaaf hojiiwwan hojjetan keessatti wantoota ijoo kaa'uu danda'u qabaata. Inni biraa sadarkaa barnootaati. Sadarkaa barnootaatiin wal qabatee wanti xiyyeeffannaa argachuu qabu maal inni kutaa tokkoo kaasee hanga yuunivarsiitiitti eebbifametti jiraachuu qabu. Kutaa tokko hanga 8 mana barnootaatti kamitti barannee eessa iddoon isaa jedhu 9-12 mana barnoota maqaa mana barnootaa eessatti baranne bara kam waan jedhu kan sirriitti yuunivarsiitii akkasumatti waan jiru ifatti kaa'uu qabaa jechuudha. Inni biraa language skillidha. Dandeettii afaaniitiin illee wal qabatee afaan meeqa akka dandeenyu ifatti barreessuu irraa eegama. As birarratti afaan beeknu qofa osoo hin ta'in yeroo tokko sadarkaa profeshionsii sadarkaa afaanii nu qabnu sana yeroo itti gaafatamu jira. Yeroo tokko afaan Ingiliffaa irratti xiyyeeffannaa gochuu qabna. Tokko lafumaa kaane excellent yeroo itti jennu jira. Kun xiqqoo nama tilmaama keessa galchuu danda'a waan ta'eef
akkuma dandeettii fi dhugaa jirtu kaa'uun nurraa eegama. Maaliifi wanni nuti barreessuun booddee interview irratti illee wanni achi jiruuf as jiru kun nu taajjabsiisuu waan maluuf kallattiin waan dandeettii keenya fakkaatu barreessuun yookaan immoo haala saniin ibsuun nurraa eegama jechuudha. Inni biraa short training yoo qabaanne leenjiiwwan fudhanne maqaa leenjii dhaabbata leenjii nu leenjise kana sirriitti barreessinee mata duree irratti leenjii wajjiin dabalatee kaa'uun nurraa eegama jechuudha. Maybe leenjii fudhachuu qofa osoo hin ta'in leenjii fudhanne saniif immoo ragaan wajjin attach ta'uu danda'u qabaata. Namni sun kan amanu waan nu itti himneen osoo hin ta'in kan inni amanu ragaadhaan waan ta'eef ragaan sun jiraachuu qaba. Voluntary experience hojii tola ooltummaa hojjannee yoo jiraate hojii tola ooltummaa sana kaa'uun barbaachisaadha. Kanallee ragaan deeggarree agarsiisuu qabna. Miseensummaan bakkeetti tajaajillee fakkeenyaaf barattoota haaraatiif gumiilee adda addaa keessatti hirmaachuu dandeettu, koree adda addaa keessatti hirmaachuu dandeettu. Achi immoo xalayaan isinii kenname yoo jiraate xalayaa san dhiyeeffachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Namoota muuxannoo keessa jiranii fi riisarchii yookaan joornaalii maxxansiisan yoo ta'e publikeeshinii isaanii sana liinkii isaa mata duree irratti wanti jedhan irratti maxxansan isaanii sana ibsuun baay'ee barbaachisaa. Gambirootiin badhaasni adda addaa nuuf kennamuu danda'a. Badhaasni sun yoom nu kenname, eenyuun nu kenne, maal ilaalchisee kenname waan jedhu sana xalayaan ibsuu jiraachuu danda'u qabaataa jechuudha. Akkuma leenjiif sartifikeetii dhiyeessine badhaasa keenyaafis sartifikeetii dhiyeessuu barbaachisaa. Inni biroo hoobiidha. Wanti nu jaalannu maali? Yeroo boqonnaa keenyatti maal hojjechuu barbaanna? Maal irratti dabarsuu barbaanna? Dhimma jedhu kanallee sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Keessattuu dhimma kanaan wal qabatee yeroo hedduu dubbisuu jenna. Maal dubbisna? Ifatti kaa'uu qabna jechuudha. Namni fakkeenyaaf ogummaa seeraatiin eebbifame kitaabota seeraa dubbisuu barbaada jedhee ifatti kan laanguujis akkasumatti hundinuu waan dubbisuu barbaadu sana yookaan daawwachuu barbaadu sana ifatti kaa'uun irraa eegama jechuudha. Erga CV keenya qopheessinee booddee dhimmi biroo xiyyeeffannoo itti kennuu qabnuu fi xiyyeeffannoo qabachuu qabnu dhimma riifaransiiti. Namoota erga ragaa guunnee booda nu barreessan jechuudha. Waa'ee keenyaa yoo gaafataman akka himan namoonni nuti keenyu namoota san ifatti kaa'uu barbaachisa. Asirratti wanni xiyyeeffannoo barbaadu maal inni namoota sana dursinee itti himuu qabna. Mr. Ebaluu akkana riiferansii waan si godhuuf akka tasaa yoo bilbilan waa'ee kiyyaa waan beektu itti himi jennee nama sanatti ifatti waan jirutti himuu qabna. Innis haala saniin qophaa'ee yerootti waan barbaannu kennuu qabna. Yoo ittiin himin ta'e odeeffannoo guutuu kennuu dhabuu danda'a. Yeroo tokko tokko hundus dagachuu danda'a. Waggaa 2-3 booda fa'aa yoo ta'e dagachuu mala. Kanaaf bilbilas kaasuu dhabuu mala. Itti himuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa har'aaf hangana hojjennee nu gahaa. Yeroo biraa dhimma biraatiin walitti deebina. Attentionii naa kennitanii waan hordoftaniif galatoomaa. Maqaan kiyya Muktaar Abdulkariim jedhama. Waan daawwattaniif galatoomaa jiraadhaa jechuu barbaada. Thank you.